Raajuun hin jiru. Maaltu ayyaama? Maaltu ayyaama? Boo? Maaltu si deebisa immoo? Dhufe hottaa himi. Maal ayyaamta? Raajuyyoo. Yalla maaltu sochochiisanii takaraas ga'e? Taa'e haa uttumee taa'e. Eessan ta'a? Taa'e gaa. Maal ammas si erganii? Sikkananii si erganii? Yaa wanni arganis hin jiru. Silaa ganda kun laachi hochuu hin jirtu adamaanii dhumanii itti dhiisa. Laa hottaa himi. Dhamaasuu dhufte? Bara wayii fi dhufe. Maaliif dhufe? Wayiin isinii mu dhufe. Dhamaas jedhanii si erganii malee? Faayoo. Faayoodha. Ani fi fuudhameeti taa'imee maaliin nama dhamaasati. Ifii fuudhameetiin deemu jira taa'e. Maaltu dhamaas? Dhamaatiin hanga ta'e donaatu dhama yarran irraa qaate. Duba amma maaliif? Taa'e gaateenyaa surna ta'a qotu. Maalin taa'eenyaa sun maal tasii deebi? Faayoo. Faayoo maal irraa goota? Isitti godhiyaan si erganii? Laa godhuu dhiiseetiin jira bara. Amma dhagee. Osoo raajuun dhufee sin agarra osoo faayoon sin agarra haybeen firraa tokko la dhifamile. Eessatti hin deeman karaan deemuun qabu bartaa'e. Karaan deemuun qabu maali bakka duraan dhuftan qabdu bakka gaafa duru shettatti birriftuu hin beektu. Beeka waan sheeka irraanfadheetiin jira dhiiseetiin jira bara. Akkamitti irraanfatta mala siyaasaa isin beeka isin keessaan tureeni. Luwaa teenya bara akkasii. Teenya. Dhagayga. Akkasi godha. Dhagayga. Ani wanni dhufeef waan duraanii sana osoo hin taane wanni ani dalagaa ture sun badii ta'uu beekati ifiifuu ifisheenee amma walaa. Amma na dhagaye. Waan isin ijoolleen qaba waan asuulleen qabatu bakka keessaa waa dalagu jirta maam. Saniifuu kai osoo namni tokko sitti dhufne faawulleen baatee jirti raajuulleen ni beekti dalagaa isaa hangas turte gartee jirta sa'aan qabu waan ta'eef kai fammi bahe mana qaqqabee deemu deema. Deemuti an dhiifama yoo naa gootan malee asiin deemu faayoo yaa deemu. Dhiifama si gootu? An amma bara kaduraanii sanii miti bara. Hamire. Kaduraan na beektan sanii miti. Ani duraan sheekaa. Ni jiramu. Jijjiirameedhaan sheekaanaa miti ilma namaati yaani duraanis ni dogoggore malee amma jijjiirameetiin jira. Amma ni baatamu kamire. Faayoo yaa. Akkana ni ba? Hayya. Faayoo amigaa an bar dhiifama yoo naa gootan malee asiin deemu. Yaa abbaa faayoo biti dhibbata ka faayoo. Maali? Seen hottatu. Dhufu jirti. Ano te warri isin dhamaas dhufe. Uma walla. Maal si godhu si jeba? Uma yaa'u mee dhaabbadha. Gattaan si jeba si godhu? Maal si fide? Laa waa takka ta'a walla. Laa waa takka yaa'u. Waa takka? Siimi kadeen gatta kanan nama dhadhamaasu jiru kamiyyoo tanaa. Ammas isin dhamaasuuf yaa. Laa maaliin isin dhamaasa? Mana cufattanii. Laa wal faayoo. Bari deddeemi. Ayyeega amma akka beektu si abaa. Bayi si jeba. Bayi kottu maal godhu mana dhaabatu waan akkanatti kana si baasan. Faayoo dhaabbadhu gaa. Baasa ayyee bayi. Akkasii miti bara. Yoo baatee akkasii sin ta'u. Bara waan ani dhufeef na baraaree dur. Waan itti dhufteef si baruu hin dandeenye bayi ree. Addana maal si fide? Maal kana si fide? Kottu be karaala kottu be. Bara waan dhufeef. Bayi si jahade. Bara faayoo na dhageenya waan dhufeef addana baafadhaa gaa. Maal adda baasan? Kanaayyoo taraajuun na waraani malee yoo na waraanu toltanii sana waraanaan. Awwaannin dhufee bareedi. Awwaannin dhufee dhiifama isin gaafatuufi malee. Yaani wanni arraaju faas dhiifama gaafadheetiin jira. Quban qabdee wal quban qabdee. Dhiifama gaafadheetiin jira. Akkamitti godha? Deemnee maammi baasee dhufe dhiifama gaafadhee ammas isiniif dhiifama gaafatuu dhufe malee. Ni ergamee taa'utti wani battashina. Maaliin ergameen inni akka feetan na godhaa bara. Dhiifama nu gaafatta? Egaa wanni balleessan. Maaliin nu gaafata? Waan hin balleessaa Maal balleessite? Osoo beektu balleessite? Osoo hin beekin hin balleesse. Garuu immoo ammaan kana immoo badii ta'uu beekateen dhiifama akkanaa gootan. Maali badii ati badii nama guddaa kana taatee badii akka badii wallaa lagaa ilmi namaa nama dogongoraan sanuu. Ilmi namaa dogongortee har'a ilaa mana kiyyaa dhuftee anaatu sini balleesse jetta. Kalaas gaa dhiifama yoo dhiifama hin gootani. Gattaa immoo gattaa waan dhuftee waan si jamaa dhaabbatee na eegasa kun gattaa. Anu taa'u maa fi waan osoo mucaan kun hin beekne bakka isa mucaan kun firaasha irra kaayee gadi hin beekne. Ni ajjeesaa mee? Maaliin kaa'in nonna laala. Firaasha irraa kaawwayyee. Maal si fide mana? Wanni dhufeefu tokkoffaa irratti akka dhiifama naa gootanii kennu. Dhiifama maal si goota? Yaani wanni an balleessaa ture. Dhuga gaafa iluu waa qabnus gaa sheeka wajjin deemitiin sheek tartiibii wajjin deemitiin waa hedduun balleessaa ture. San hunda immoo dhiyoo ammas deemnee maammi baafnee dhufne san hunda akka badii ta'uu fi beekatiin dhufee akka dhiifama naa gootanii.
shabaaba kana taate. Osoo ittiin seeniniin kadhadhe wallaa hin dubbine. Shabaabatiin kun. Hayyaan baafna. Na fakkeessan na fakkeessan. Maal dhabdee shayxaana wajjin dedde. Bar dalagaa jaa. Shayxaana ta'e beeku. Garuu duraan naan beeyne amma moonatti beekamu. Amma duba akkamitti. Amma naa galu. Keenya kan akkamitti karaa beeytee dhufuu dandeesse eenyu si fide shayxaan santu fidee si darbee kute. Laala giza maammi baafnu maammi baasanii tamma raajuu fi shambisheen haakima ittiin kutanii. Haakima ittiin kutanii. Atoo duba maaltu mana keessa fide. Dhiifama akkanaa gootaniif. Dhiifama. Waan xaana akka balleessitan osoo beektu namni akka mudhaa akka lafaa ka'e dhiifama si godha. Basiitu waan akka. Duuba mee hayyee akkamiin ta'a. Dhiifamni akkanaa isi jira. Beektu mana kiyya deddeebitee barate. Laa isiniin beeka. Maal beeknan hundi dhufee mii duuba dhiifama. Dhiifama akkanaati jira. Ayyee duuba akkanatti jiran maaliin fida sangam fida. Maal isii irraa qaba. Waa takka wallaa walitti hin qabu. Immoo maal nurraa qabdaa. waa takka. Nu beeytaati duraan. Hin beeku. An gaafate waan kana seentu meni yaada ni akka tayoon si akkarsiise. Hin seenini ati moo daa'ima kana siin jemu siin jene gaaf achitti gaaf kasna goota san. An garuu gaafa isa hojii deemu sani hedduu akkasitti waan namni naan jees naan galle ta'isaa malee hin dhaga'u. Mee fiidoo tan terde bilaan. Barar amma bariiti manni onni arraa'u dhageef silaa dhaga'u hin taa'u eega huccuu tanarraa qayyaranii eega raajuu huccuu tanarraa qayyaranii raajuun irraa qayyare. Uffata duraanii san. Uffata san irratti san booda naa wanni hundi akka nama dukkana keessaa isatti beente. Miskiina fakkaatee gara dhaatee bir raajuu miskiina garaan jabaatu. Laa yaa na amana kana amana. Raajuu miskiina garaan jabaatu. Akkamitti sirraa godhachuu dandeenya amma huccuun irraa jiraniiti gurra kiyya duraan dhageenya hin dhaga'u goetu akkamitti dubbii kana sirraa godhachuu dandeenya. Arra gaafa san gurra keessa hin dhaga'u arra sii dhagaa. Moo arra sii dhageeti shayxaana kee baasuu dhufte. Shayxaana maal shayxaana amma ajjira inni ablee tanaa ufida. Ni waraana yoo amma na shakkitan kai gaayee waraanaa na ablee seerfaan kaa. Fidi ni waraana. Akkatti amma nama isin nama nu diddanimi. Kai dirin si jabara. Sheekha baaddanimi sheektartiib yaani sheekha jechuun bareedi. Sheekha keenya maqaan balleessin. Yaani sheekha jechuun maqaa isaati malee bar sheekummaa dhugaan qabu. Shayxaana. Maqaa isaati immoo. Jechuun aan akkasittiin bareechuu maati malee. Maqaan isaa waan namni itti beeku tartiiba. Tartiiba abdii ammas. Tartiiba jechuun si galtee tartiiba siirii karra isin kakkaa isin ergu. Isin ergee ilaa mana kanaa hunda ergu. Akkas. Anamma bar argu yoonii isa arge isaa acha nama harki kun na cabaa hilammaa nam fayyine. Muka fide kan talitti qabnee ilaalla akka waa irra qabu. Waan kun sun nuudhee deemfiti ni ilaalla. Mukaan. Waa takka. Muka naaf fidaadhaa godhu muka. Yaa'u na amana. Haya dhuftee miti mana kan. Isa baasuun dhufnee itti emire. Agarsiisanii biraa itti emire. Wanni inni si garsiisuuf sana. Maaf dhufee. Godha ite. Lakki walirraa qaraatanii wal fuutanii wal baasuu dhufte moo? Irraan fadde waan akkasii maddii kuteetiin hin jiru. Irraa qara'u. Maaf dhufte iyyee maaf as dhufte. Ammoo akka dhiifama naa gootaniif hin dhufu. Yaani waa hedduun isinii balleesse isinii kana. Dhiifamaan si gaafadda. Sanumaaf hin dhufu malee. Haateetuma dhiifama nu gaafatta. Badii dhaala akkanan dura waamee qanu. Duba iyyee maaliin fide araara? Dibicha fiduu? Waan ati fiddu maal si bee? Dibicha faa fiduu? Ati dhuguma sirriitti maal tana? Dalagaa ta'e duraanii sanarraa. Qulqulluu taatee dhuftee dhiifama nu gaafatta. Qulqulluu ta'eetiin jira. Anamma. Mokkota akkaanitti jirta mokkota akkaanitti. Anamma maaliif hin dhufe ni beekta? Raajuu faan isinii himan ji'eetiin dhufe malee osoo raajuu faan isinii himuu baatanii ifamaneetu mana kan seenu maaliif jennaan badii heddina san isin irratti dalagee hilwas akkas godhaa turre ifamaneetu seenu maaliif jennaan raajuu si himee jira. Bariif gaafsa jechuun na dhamaasee akkasuma godhee mire. Na dhamaaseeti. Nama jiraa kan akkamitti dhamaase? Ita waan namtu kooti gaarichuu. Siiriidha bar. Siirii tana jechuun akka fedhe si gorata. Laa ati amma fadhiidhaan itti seentee mire akkanatti si hojii dalagadhaa. Garuu beekumsaan ittiin seenu. Beekumsaan itti seente. Laa beekumsaan hin seenu. Silaa wayi bakka sana jirta silaa beekumsaan itti seenuu baatte beekumsaan itti seenu. Waddu hamaa ta'e isaa miti isa. Barama. Amma faayoo bar faayoo fi ilwaan na dhagaan amma. Anamma. Hanga tana dhagaa achaan waliin aboo nurraa fite Islam ko mun hanga tana dura hanga tana dura akka cuma sana facaasamu ni dubbii godhe kai laa dubbii maaliin godha amma hanga tana dura dhugaa wanni an balleessaa ture sun badii akka taate bar beekadin dhiifama hojjechuu dhufeemi anuma booda immoo sheekh tartiib isa hojii dalaguudhaa miti ijaanuu arguu san fadhu maaliif jennaan akkamitti amanansa akkatti amanuu na dibee bara akka itti amantan dhabdan isa agarsiisaa inni ositti lubbuu irraa baasa yootaan immoo walii galu yaan maal walii gallasi maal walii galla an bariite amma ijji tiyyanaa banamtee bar akka inni achi ba'uun kiyyamma alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u ibbare yaani akkuma sitti siirii wadhee si dhamaasanitti na dhamaasetuma sammuma isaa jalan deeman waan inni jee akkuma bas akkuma horii tokkotti bobbaasee na galche hin beeku immoo onsan amma inni kana si godhe hay an silaam fadhinnaan hin seenne
bara kan itti seene namaa wajjechi dhaynadi khalaas akkasuma godhe. Gaafa naasiraa jiraatataa turte san. Waan inni naan jee waan inni naan jee sani san ifiin fadhee jirutti hin jiru. Hangaafuma sanuu raajuu ijaan isaa argee hin beeku. Yaani khalaas koroneel isaa jala nagalchee jira gaa. Yaani ati mugguu saniif waan qabdu jechuudha. Haasa'ii naan jaa numan haasaa malee. Yaa una dagaagaa. Haasa'ii anumaan jaa malee numan haasaa malee hadheetii. An san dura raajuun beekaa hin beeku gaa. Takkaattis argee hin beeku. Osoo argitee hin beekin akkamitti dhaabachuu dandeessa? Kanaatti godha. Isaa jiinaan jee. Isaa jiinaan jee khalaas na dhamaasee waanuma inni jee naan jee. Amma immoo tiibeetiin jira alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Immoo tana booda ijaanuu isa arguun fadhu isa wajjin deebi'ee dalaguu dhiisiti an taniin dalagisanuu gana sheena uttiin jira. Sheena uttiin jira. Amma yoo inni boolla qoteetiin boolla gad darbee isa jira. Amma na dhageera kinis hin jeeti qaalichi shakkeen hin jiran gubbaa nagir onneen kadhaadhaan itti waan godhan hin beeka. Tamam gabbeetiin Maatis onneen madaadhaas ablee kanaan garaasaa. Isan baanan qaalichi hojjaasottira. Digbee laala. Isin raba. Baatee laalin ati raayita maal gootee baatee laala. Haa deemba ilaalee kottu. Anaatu beela. Awoo waa takka ndaku barsiiriin isaatis harkaa baddee jirti amma naaf beekaa mi. Osoo dhaabbattu hawaasi godhes biraatee. Waa takka hin godhu. Kitaabni ablees kan nayyee. Ambar yoo feetanuu na waraanaa jee bariiti ammaan tan dhiifama naa godhaa jee miire. Baramma yoo feetan na waraanuu dandeessanii akka feetan anamma harka keessan jira. Anamma akka obboleessan isinii ta'uu dhufe malee waa takka isinitti godhu. Maaltu sitti ibsa yeeti? Dhiifama akka dhiifama naa gootaniif. Yoo ishee tattiriif kuti faa warka gabbeeti laal darajara wali dhufna akkaritti naa qabaa'u yoo inni kuti karaa tama kinis hin jee laal daqiiqaa takka mana keessatti hin deebi bayyuba nin baabar yalla ayyee tama garuu dhiifama naan gootanii yoo dhiifama naa godhuu didan immoo khalaas deemeetiin nama fitadhee dhufayye.